qajeelcha waan biraa siin hin jawwan rabbi si haa qajeelchu abbaa manaa gaarii tokko rabbi si kanee rabbi si haa qajeelchu kanuman siin jaan kana wanni jiru sanboota gartee wanni siin haasoytu namtichi islaamummaadhaaf deemaa hin jiru jette duba islaamummaadhaaf yoo deemaa hin jiraanne pirootestaantummaaf deemu jiraare wanni inni arrabsu jiru sun eenyu arrabsaa jira siboo namtichi sun Phaawulos immoo Phexros arrabsaa jira namtichi sun nabiyyi rabbi arrabsu jira bar islaamummaa tuquuf deemaa hin jiru namtichi sun maaf deemaa jira reeggoti jette namni garii na dhaggeeffadha namni gariin hayyummaatti fakkaateeti gowwummaa isaa dirree baasa osoo hin beekne jecha haasawa beeyti itti fakkaateeti makmaaksallee fidachuudhaaf yaaltee bakka tanatti maal jette harree du'etumu makmaaksa keessatti kanaan jiru baaqiyya makmaaksa yoo beekne hottu nu gaafadhu siif makmaaksi maal akka ta'e sheemiin biroo gaafadhu taa'ii dhaggeeffadhu waan dubbatu sheemii waan dubbatu taa'ii dhaggeeffadhu hayyummaa isarraa baratta hayyuu afaan oromoodhaa meeqaatama jira isaanirraa dhaggeeffadhu sanbooda makmaaksi sii gala jecha makmaaksa harruma uumtee harree duutechitti tumuu dhagaadhaan maal na hofalchiise wallaahi makmaaksi sun na hofalchiise yeroo ati jettu kanaaf dhaabbadhuutiiti if dubbisii jecha if dubbisaan jirtu ati hoggaa haasoytu kana namtichi islaamummaa fi miti bar waan hin fakkaanne bar waan garii fakkeeffachuun gaarii bar waan garii ni fakkeeffatan waan fakkeeffachuu jaantana irratti nama tokkotu dhufee gartee kanatti bar qabsaa'onni kanatti waliin dhumanii maal langi dubbii gartee maantana haasawan kana shinnigaa baanan kana jecha akkana bar qabsaa'onni guutuun dhumanii naan jee dhumanii duba eega isaan dhumanii eenyu dhufee shinnigaa san isinitti hime enjiin irbuu gaafa shinnigaa san eenyu dhufee isinitti hime isaan dhuman jettanii miire eenyu dhufee isinitti hime moo warri ajjeesiseehu nama harka keessaa qabu ajjechaa san keessaa nama keenya keessa nama harka keessaa qabutu waan kana dhage hilaata kunu gaafii biraati soo kanaaf wanni siin jedhu waan walitti hin deemne walitti hin oofini makmaaksan jirreen fidatini waan hin fakkaanne namticharraa deebisuudhaaf hedduu wixxifatte maaliif yaada isii gabbahee dubbateef yaada isiin hijaaba dhorkuudhaaf qabdu gabbahee ibseef jecha namticharraa deebisuudhaaf hedduu wixxifachaa jirta hin wixxifatin haasawa kan kee keessaa wanni hubanne guutuu namticharraa deebiste akka keetti jecha personal keesii godhuu barbaadde maas namtichi kun nama dhuunfati jette nama dhuunfati miti nama paartii bakka bu'ee yeroo hedduu interview kannaa ture jecha paartii bakka bu'ee interview kannaa ture paartii san maqallee dubbachuun barbaadu'an seenaa sarchi godhanii argattan jecha paartii bakka bu'ee dhaqee xiinxala kannaa ture jecha yeroo dheeraadhaaf namticha kaleessa paartii bakka bu'ee dhaqee xiinxala kannaa ture har'a asuma garagaleetitti dubbiin itti garagalee zaw jettee balaan buunaan paartiin gabbe'ee isa haadee qaalittiin gabbaatee akka dhuunfattee haasawaa jiraa jetti haayyee wal biraa dabaru tana rakkoon qabu san booda waan takka waan isin nubatin takkaa jira akka waan nuti hin hubatin nu seete yeroo gartee namtichi wal islaamummaaf deemaan jiru oromummaa maal jettee dubbii wal qabsiiftu akka waan nuti dubbii qaallichaa hubatin nu seete dubbii qaallichaati miti atuu akka islaamummaa dhahuudhaaf deemtu si hubannee jira nuti isa dhiisi isa chikaayi atuu akka islaamummaa xiqqeessu islaamummaa dhahuudhaaf deemtu haasawa kan kee guutuu keessaa hubannee jirra nu hubadduun siin jedha sanboota parsantii 70 fi 80 kan nu gargaaraa jiru hawaasa muslimaati jette hawaasa amantaa muslimaa qabu kana nu hundinuu raga baanaa jette akkasuma kam parsantiin 70 fi 80 kun isin biratti maal qabalaata bakka kam qabalaata miizaana kam qabalaata miidiyaa ati keessa jirtu keessa miizaana kam qaba paartii ati keessa jirtu keessa miizaana kam qaba inni hangammaan tanaa waardiyyummaa eegaa jiramoo yeroo hunda yeroo gartee nam tokko isin dubbachuudhaaf ka'e namaan dhahuudhaaf isa kana fayyadamaa jirtamoo namicha muslimaa kana ka isin gargaaruudhaaf ganama galgala hirribatti dhabee shamarran keenya warra hijaaba keessa qabbana keessa gartee akkasitti qorjaayee bule san isinii jecha shamarran keenya san bakka dhugaadhaa kannitanii fiititi gartee biiroo keessa taa'u jiramoo akkuma kiyyatti feesbuuk gubbatti ol ba'ee qaaqaa jira bakka takka illee dhabe yuusi ati hawaata ka guyyata ka gartee hawaasaaf buusteen beeyne ol baatee kursii gubbaa teessee miliyoona nuti walitti qabnee fi walakkaa miliyoonaa kan nuti walitti qabne naan jetta gabrichi rabbii ka umrii isaa hokkeen isaa hanqa cecetutti gartee laayib irratti ol bahee deebisaa isinirraa godhaa oolu amataa gadaa kursii irratti ol bahuu dhiisii mana keessa ol hin neyne mana marii keessa ol hin neyne zabanyaa waardiyyummaa dhaabbatee eega waardiyyummaa nama isinit dubbaturraa dhaabbatee eega rasuula isaa ka arrabsamuu dhiiseetiti tokkummaa isin barbaaddan tana gartee tokkummaa isin barbaaddan akka isin barbaaddan irratti sii gale rasuula kabajuudhaa miti laa tokkummaa allaa akkasii miti amantaa teenya kabajuu miti laa akka isin barbaaddan nu oofu akka harretti gaafa ol baatan ammoo akka itti shamarran keenya miila banatan barsiisuu jecha tokkummaa san irratti inni zabanyaa sii ta'a waardiyyaa sii ta'a ati immoo abbaa irratti taata jecha sii gale kana ati immoo wanni haasawaa jirtu jecha 70 eega isiniif gumaachaa jiraate inni baay'ee way horee gargaarsaa mee deema horee gargaarsaa liidarri yeroo mara nama biraati nama amantaa biraa qabu hajala kana laffa'u hadhukkaawu hatti rakkatu biyya arabatti biyya faranjitti biyyuma feetetu nama muslimaati warri muslimaa kun takkaa bakka ni qabanii haa bakka hin qaban osoo bakka qabaatan silaa arraan tana quuqamni itti dhagahameetiti at least dhaabni siyaasa isaanii gabbahee murtii shakkiidhaa fi mamiidhaa fi shiraa fi daban qabne akka isaan kannan taasise jecha
soo kana akkasitti beeynee jiraan hubadhu sheekolee wanni dubbadheef maal jettee waan takka kaasuu barbaadde sheekolee wanni dubbadheef dubbii arraatu islaamaa wajjin wal qabata maal jettee dubbatte laa sheekotee wanni dubbatteef ni beeyna nuti sheekotii amma qofa makaati dubbachaa turte maqaa amantii maqaa jiru shifaanii gooteeti biyya galtee hijaaba dhawaa turte jecha gaafa sirraa sheekotii jalqabdeeti si beeyna arraa miti jecha kana si hubannee jirra wata kotti rakkatiin waan garii dhoysuudhaaf rakkatina awwani nan obboleeyyan keenya gartee warra ol bahee gartee waa waliin laaquudhaa deemu wanni nasihaa isinii dhaamuudhaamsa akka nama tokko gartee nama afaan tokko waliin haasoynu ilmaan gartee abbaan keenya gama gubbat tokkotti wanni nasihaa isinii dhaamu nu sobuuf hin yaalina dhugaan isinii nu sobuuf hin yaalina akka isheen keenya baanu isin keessa gaxa garrallee jechuu baannu waan isin dubbachuu deemtan garuu tilmaamuu hunda bira geenye jira nuti tilmaamuu bira uu dabarre waan kana dubbachuu teessaa tilmaameetiin seene yeroo laayiveet seenuu kee argu waan kana dubbachuu teessaa tilmaameetiin seene waan hin tilmaameessan xiqqoo birachi kutte malee anni fakkeeffattan see dhugaa rabbii ni fakkeeffattan see fakkeeffattee bakka akka nama gartee muslima kana kabajuu fakkaaffattan see atichi biran jirtuu ati muslima kana sarettuu beeytaati waan gadi galoo gartee akka fedhan jedhanii akka fedhanitti irratti allaaggatanii waan fedhan rajja'anii nama jirattis gooyitee deemtu beeytaati muslima akka feetetti miila irratti raasaa turte sheekotii si arrabsaa turte xiqqoo malee jecha sheekotiin badii kanaa qaban badii kasii qaban jechaa turte jecha akkasii wajjin maqaa muslimaa baa'atee bofa afaa jalaa kana kadhaqee komantii bareedaa kan nuufi ture komantii irratti ati barmaarreedha gabaabsite dubbii wallahi dubbiin hin gabaabbanne ammaan tana fooyaa haariya foohaa deemu jirti jecha guduunfaa haariya guduunfaa jirti haa galatoomtu waan qaalicha kaan dhukkuba inni gartee hanqa takka irraa haqqisee hanqa takka hambifate isiin dhuftee haqqisaan isaa san gartee xiqqoo malee sirrii ture jechuu dubbattee bira dabarte jecha xiqqoo malee hanga kana immoo nuti itti guuttate jecha itti guuttachuu nun dhorkina eega isin dubbattanii isin dubbachuu isin hin dhorkine nuti immoo hanqaaf itti guuttachuu nun dhorkina jecha so ammaatiin koo muslima ammaarreen koo muslima ta'ee atuu mataan kan kee asliin kan kee gaafa duraa muslima akka turtanii beeyna san booda immoo kafarte deebitee kufrii irraa illee amantaa waaqeffannaa filatte akka himtetti walaakin ammoo amantaa qabdallee natti hin fakkaattu ETS na fakkaata maaliif namni amantaa qaba amantaa waaqeffannaadhaa yoo qabaatte amantaa waaqeffannaadhaa seera mataa ifii qabdi seera isii keessa miila banadhaa haja waan takkaan dhageenyaan shamarran miila haa banatanii tattaa'anii gartee hin takkaan dhageenyaan so kanaaf shamarran akkasumaan jedhu dhageenyaan yoo gaa jiraate gaan beeku situ beeka sumatu irra gartee amantii kan kee beeka waan taateef jecha san biroo gada barre maali akkamitti isin abbootii gadaa abbootii amantiiti jarri kun abbootiin gadaa kun maaf hin falmanneef jette nuti keenyaaf falmachaa jira nabii keenyaaf falmachaa jira tibbaa gadaa keetiif falmadhu abbaa amantaa keetii waaqeffannaa keetiif falmadhu ati nuti immoo rasuula keenyaaf falmachaa jirra jecha eega rasuuli nuti falmachaa fi jirru kun waan xiqqoo takka si biratte darraa si biratte maa dubbii kana cuftanii biran dabarre jettee mitiire haa cufnee bira dabarru masraa beetii ati keessa teessee gartee dabanuu irratti yaaddu sanii miti wanni kun jecha dhimma ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam dhimma lubbuudhati jecha dhimma kabajaati jecha dhimma jannataa fi ibiddaati jecha kanaaf tana irratti gartee lafan dhiitin samii qabachuudhaaf hin hiixatin siin jenna itti firrakkisiniin siin jenna akka mataa kiyyetti jecha san booda maal jette osuma deemtu jecha haasoo asii keessa namni gariin adeemsa isaa keessatti piipii deeggara maarree deeggara jettee haasoo asii keessatti dhahuu barbaadde adeemsa gartee culamaa in teenya waa'ee rasuulaa irratti haasan kana deeggarsa piipiiti maal jechuu takka haasuu barbaadde na dhaggeeffadhu obboleetiitiyya yooniif ergamaan rabbii tuqamee ati ergamaan rabbii tuqamuu naa dubbachuu diddee cal'iftee piipiidhaa miti shayxaanur rajiim dhufee as dhaabbatee waa'ee ergamaa rabbii irraa dubbannaan yes numan jaan abbaa fedhe taanaan maaliif jennaan rasuula kiyya tuqamee ati teessinatti hoflaa jirta waan taateef akhiraatiyya wanni tun jecha akhiraatiyya boru yoo rabbi jee wanni duniyaa tanarraa galee abdadhu san qofa jecha kanaaf ati biiziif hin godhin hedduu biiziif godhaa jirta gidaara hundattiif gaaxaa jirta haasawan beeytu akka nama haasawa beekutti seentee maraqaa jirta jecha haga san ifirraa hubadhuun siin ja'a kanaaf bakka gartee paartii siyaasatii hojii dubbii tana walitti hidhuudhaa fi akka namni gartee akka dursanii gartee si jala fiigee gartee nama arrabsuufaa barbaadu jirta laa wanni akkanaan jiru abbaa kiyya wanni akkanaan jiru hawaasni dammaqee jira hawaasni akkati barbaaddetti sii deemaan jiru amma maaliif jennaan amantiisatti tuqamee ni beeka jecha rasuula isaa tuqame duraan bar obboleeyyan jennee deemaa jirra bar nuti shi'amiin bar dheengatti dubbatanii barbaabaan keenya jecha maal jedhan nuti duraan gaafa gatteenye waa'ee tokkummaa irraa haasoynu tokkummaa qulqulluu sana haasawaa turre akka tokkummaan nuti amma haasoynee gabbaane nu boodaa hulaan cufatamee jijjiiramu quban qabnu turre baabaan nuti sammarra geenye jecha tokkummaan duraan nuti haasawaa turre tokkummaan nuti duraan dubbachaa turre ta namni hundirra wal haa ta'uu jenne san ta namni hundi wal kabajee wal jaallatee waliin deemuuti ammoo gaafa tokkummaan ati haasoytu tokkummaa nabiyyi kan keetin arrabsaatiin adandahi cal'isii guyyaa tokko qofa dubbadhuuti dhiisii bahii taanaan laa karaan irratti dabaanu bakka tana taati jecha
خران رت الذهب بكتنا تاتي يتشا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض يا رب سبحانه وتعالى ركوتنا وني ربي في ديف ليميز الله الخبيث من الطيب اكبسطا داف يا ربنا الدباسو في جي طوري داف كل ربنا الدباسو في نجس طهر ربنا الدباسو دافي ويجعل الخبيث بعضه على بعض اكبسطا وللرخايو في ربي نجتشا طوري دافي طوري وللرخايو في نجس ربي وللرخايتي كل ولتهم بسيتشا ربين خناف دبي ارجما ربي ترتي دبي بارتي سياستي في جن جانكتي متلا wanni khajir martuudha den gadda jeesun qofti si geesi jecha natti dirmadhu yaa siyaasa dhaan adda yaa khayaadaa fi ilaalcha dhaan adda natti dirmadhu nabii khiyyaatu qame je dubbiin sanuma jecha dubbii siyaasati miti dubbii paartitii miti dubbii ergamaa keenyaati dubbii rabbii keenyaati waan rabbii keenyaatiif waan ergamaa keenyaa irratti immoo wanni jiraannuuf isiidha jecha hangara nu hubadhu dubbiin akkati laafiftee ilaaltu kana miti akkati gartee kanatti qalalli gootee gartee kanatti akkanama hayyuutti haasa'u barbaaddaa barsan waan ajaa'iba natti hansaneen wanni haasawa kee guutuura na ajaa'ibe akka nama hayyuu hoggasi goggodhu san garte akka nama waa beeku hoggata ta'uu barbaaddu san wanni ati itti hayyuu taatee bar asbaatee wanni biraan jiru bar miila dabanadhaa jette shamarran keenya kanuma wanni ati fiddee dhufte haarayni jecha waan haaree takka waan fiddee dhufte hin qabdu jecha wixinee 186 maarree haasoytu san obboleettii teenya dahabee abdallaatu si wajjin dalage isii si duraahu dalage jecha waan san nama siyaasan beeyne nun sahinaa nuti hoggan nuti gartee callifnee waan takka laallu ni beeyna waan jiru hunda quba qabna jecha fuutee luxu teettee dhiga fiideetiti gabbaatee anatu dalagee fixee taati dubbii okay sanbooda hoo jennaan waan hin gartee siyaasa kana xiinxalee kana fideef shamarran miila naa banadhaa hoggatakka laa wanni kanaan jiru jecha shamarran keenya baroonni kanaan jiru shamarran keenya warra ati jetteef miila banatu miti ati hijaaba buufadhaa jetteef hijaaba buufatu miti qaallichi sun hijaaba buufadhaa jeef warra hijaaba buufatu miti shamarran keenya warra kabajaa qabu jecha shamarran keenya warra paakdi tahee deemu jecha ashagamee warra deemu siigalee akkasi ashagamuu isaanii immoo itti gammachuu qaban nutis itti gammachuu qabna jecha rabbi umrii isaanii nuuf dheereessu kanaaf jara keenya wanni jiru kana san booda by the way saa dheeraa kanarraa haasa'uu illee barbaadan dubbisi na aarse ulamaa ituu inaan dubbiin na aarsee dubbadhe malee waan hangana irraa dubbachuu illee haajamtu illee miti isiin ifiifuu nama haasawa illee hin beeyne nama dubbisii takka lama jaanii bira dabruudhaaf silaa ta'uu illeedha jecha walaakin haasawa sii keessaa waan na hofalchiiste akkasiniimu qabsoo hanga ammaa an oofaa jiru kana kaniin firii isaa argaa firii maal agarte mee naaf himi firii kama agarte mee naaf himeti dabsuu malee cabsuu malee eega namni gartee isiniin deemaa jiru isin biraa deeme booda faallaa nama sanii dalaguu malee maaltu dalagamaa jira mee natti hime faallaa nama duraan gartee isin oofaa jiru san dalaguu malee maaltu jira akki namni duraan irratti isin dhiisee deeme suniif akki imma jirtan takkuma waan hin taane nu haasofsiisinaa jecha waan namni duraan jaaree